Akkam jirtu jaallatamoo daawwattoota keenya FiB irraa oduu yeroo kanaatiif qindeeffannee isinitti himaa Daani'eel Tasfaayitiin waliin turtii gaarii. Guyyaan ayyaana saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa marsaa 16ffaan magaalaa Dirree Dawaatti kabajamee oolee jira. Ayyaanichi mata duree obbolummaan tokkummaa sabdaneessaaf jedhuudhaan kabajame. Saboonni fi sablammoonni naannolee garaagaraa irraa dhufan uffannaa aadaan faayamanii agarsiisa garaagaraa agarsiisaniiru. Ayyaanicha irratti pirezidaantiin FiB Saayilawarq Zawudee, afyaa'ii mana maree federeeshinii obbo Aganyoo Tashaagarii fi hooggantoonni olaanoon naannolee argamanii jiru. Pirezidaantiin FiB Saayilawarq Zawudeen guyyaa sabaa fi sablammoota 16ffaa magaalaa tokkummaa jaalalaa fi fakkeenya waliin jireenyaa taate Dirree Dawaatti kabajamaa jiru irratti argamuun haasaa taasisaniiru. Calaqqeen Itoophiyaa inni olaanaan tokkummaa sabdaneessaadha jedhan pirezidaantiin FiB Saayilawarq Zawudeen. Ayyaanichi waggaa waggaan 29 sirnoota garaagaraatiin kan kabajamudha. Nagaatee biyya galaa, biyya nagaatitti galaa. Muummeen ministeeraa FiB Abiy Ahmed duula boqonnaa jalqabaa injifannoon goolabuudhaan yeroo murtaa'eef gara waajjira isaaniitti deebi'anii jiru. Itoophiyaa wal'aansoon injifachuun kaleessa sar'as boruus hin danda'amu jedhan muummeen ministeeraa FiB Abiy Ahmed duula boqonnaa jalqabaa injifannoon goolabuun yeroo murtaa'eef gara waajjiraatti deebi'uu koo ibsuun barbaadas jedhanii jiru. Maqaan Itoophiyaa jedhu yeroo hundaa mo'achuu waliin kan wal qabateedha jedhan. Itoophiyaan gootota ijoollee isheen kabajamtee jiraatti. Duulli boqonnaa jalqabaa injifannoon dabalamee xumuramuu ibsaniiru. Itoophiyaa wal'aansoo qabuuf yaaluun ni danda'ama garuu wal'aansoon Itoophiyaa injifachuun hin danda'amu jedhan muummeen ministeeraa FiB Abiy Ahmed. Yeroo muraasa dura diina Itoophiyaa waraanuuf ka'ee waloon ta'uun qolachuuf adda waraanaatti beellama qabanneen injifannoon argame diina mataa kan gadi qabsiise yoo ta'u Itoophiyaanota ammoo mataa kan ol qabachiisedha jedhan. Waamichi dhiyaate hordofee kanneen lubbuu keessan humna qabeenyaaf beekumsa yeroof ogummaa keessan gumaachitan hundaaf maqaa Itoophiyaan galanni koo guddaadha jechuunis ergaa dabarsaniiru. Wareegamni yeroo ammaa adda waraanaatti kaffalamaa jiru maqaa injifachuu Itoophiyaa deebisuuf ta'uu eeraniiru. Fedhiin keenya yeroo hundaa nageenyaaf jaalala diinonni hanga daandii jaalalaaf nageenyaa filatanitti qabsoon keenya itti fufa jechuunis ibsanii jiru. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti guyyaan ayyaana balaaleffannaa naamusa badaa fi gocha malaammaltummaa mata duree hooggansa naamusawaan Oromiyaa malaammaltummaarraa haa ittisnu jedhuun kabajamee oolee jira. Taganyee Daaqaa. Guyyaan ayyaana balaaleffannaa naamusa badaa fi gocha malaammaltummaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti kabajamee jira. Dhaadannoo mata dureen isaa hooggansa naannoowwan Oromiyaa malaammaltummaa irraa haa ittisnu jedhuunis kabajamee jira. Hirmaattonni waltajjichaa gocha malaammaltummaa hawaasni cimee balaaleffachuu akka qabu dhaamanii keessumaa dargaggoota amala gaarii fakkeenya ta'an jajjabeessuun lammii quuqamaa fi miira biyyummaa itti dhaga'amu horachuun murteessaa ta'uudha kan isaan himanii. Mootummaa tokko tokkoonsaa waan hojjetu adda baafatee beeke maamila isaa haqaan tajaajilu haala gaariitiin keessummeessu haala bu'aa qabeessa ta'eetiin yoo hojiirra oolche qabeenya harkasaa jiru haala gaariitiin yoo qabate namoota gaariitiin yoo haala qusannaa fi tajaajilaaf ooluu danda'uutiin kunuunse malee calliseedhuma waajjira galeef hojii hojjetatu hin ta'in waan hojjechuu qabuu fi waan hojjechuu hin qabne adda baasee waan seeraaf seera altummaa adda baafachuudha. Waan seera ala ta'e immoo balaaleffachuudha. Irra darbee immoo irratti qabsaa'uudha hojjetaan mootummaan gochuu danda'u qabu. Namni tokko immoo hojii gaarii hojii haqa qabeessa ta'e hojii dhugaa irratti hundaa'e tokko yoo hojjete mataa isaatiifis naannoo isaatiifis biyya isaatiifis waan gaarii jijjiirama gaariitu argamaa jedhee yaada. Garuu malaammaltummaa hojjetama taanaan hojii haqa hin qabne hojii dhugaa hin qabne hojjetama taanaan mataa ofii irratti dhiibbaatu gaa biyya ofiitiifis ba'aa ta'uudha. Obbo Hundee Sillaasuu itti gaafatamaan Komishinii Naamusaa fi Farraa Malaammaltummaa Damee Amboo Wallisoosi sirnicha irratti haasaa taasisaniin akkas jechuun dubbatanii jiru. Hubannoo hawaasaanii cima qabsoo farra malaammaltummaa gaggeeffamu keessatti hirmaannaan hawaasaanii guddata. Uummanni bal'aanis gahee isaarraa eegamu ni ba'a. Hawaasni bal'aan fedhii qabsoo farra malaammaltummaa qabu mootummaaf ni dhiyeeffata. Irrattis ni mari'ata. Kallattiif ejjennoo waloo ni kaa'a. Dargaggoonni naamusa gaarii gonfachuun gocha malaammaltummaa akka lagatanii fi hadheeffatanii akka irratti qabsaa'an taasisuufi. Ka'umsi malaammaltummaa alnaamusummaa akka ta'e ni beekama. Malaammaltummaan ammoo balaa sirnaa fi ijaarsa dimokiraasiiti.
Hojiin safuu fi naamusa gaarii hawaasa ijaaruu gahee qaamolee hedduu yoo ta'es isaan ijoon maatii, dhaabbilee barnootaa, miidiyaalee garaagaraa, dhaabbilee amantaa, sirna gadaaf manneen hojii fi qaamolee haqaadha. Kanaaf safuuf naamusa gaariin hawaasa sadarkaa hundatti akka dagaaguu fi kabajamu gochuun dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuu akka ta'e dhugoomsuun hunda keenya irraa kan eegamudha. Saganticha irrattis hawaasa keessaa sektoraalee godinaa magaalaa fi manneen barnootaa keessaa namoota naamusaan fakkeenyummaa gaarii qabanii fi beekamtii fi waraqaan ragaa laatamee jira. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Shawaa Lixaati. UNICEF lammiilee qeef qabeenya isaanirraa buqqaaniif deeggarsa birrii miliyoona 13 olii taasisee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni gargaarsa daa'immanii UNICEF lammiilee qeef qabeenya isaanirraa buqqaaniif deeggarsa meeshaalee wal'aansa fayyaa birrii miliyoona 13 fi 500,000tti tilmaamamu taasiseera. Hanga yoonaatti dhaabbatichi deeggarsa birrii miliyoona 500 fi miliyoona 60tti shallagamu taasisu naannoo Amaaraatti qindeessaa olaanaan dhaabbatichaa obbo Addisuu Caannee ibsanii jiru. Naannoo Amaaraatti hoogganaan qajeelcha fayyaa godina Shawaa Kaabaa obbo Gasiksi Xilawun deeggarsa taasifameef galateeffachuun dhaabbileen gargaarsaa deeggarsa lammiilee qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaaniif taasisan cimee itti fufuu akka qabus dhaamanii jiru. Jaalatamoo daawwattoota keenya FiB irraa oduu isinitti himaa turre kana gammaatti isin daawwachiifneedhaan waliin turuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jenna. FiB'n qophiin isaatti dhufee jira. Daawwadhaa 75-76 irratti yookiin yoo jettan odeeffannoo wayitaawaa kan biyya keessaaf kan biyya alaa argachuu dandeessu. Andaaneel Tasfaayiiti. Yeroo gaarii.